Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu baga nagaa taatanii har'a waan mee waa'ee hidhamtoota keenya mana hidhaa Saawud Arabiyaa kanarratti waa xiqqoo jechuu fi yeroo baay'ee dagatamaa jiru ijoolleen kun mana hidhaa Saawudii keessatti hedduminaan hidhamanii nama isaan hordofu nama hidhaarraa isaan baasisu mootummaa isaaniif dhaabbatu waan dhabaniif rakkoon isaanii kunoo yeroo dheeraadhaaf itti fufeera jechuudha. Yoo xiqqaatee baatii 6-7 fa'aa warra hidhamee jira jedhamaa jira. Viidiyoon achirraa bahu hedduu kan garaa nama nyaatu. Namni waan ilmi namaa bara kanatti jaarraa 21ffaa keessatti biyya guddatte biyya jireenya wayyaa jiraattu jedhamtu biyya Arabaa Saawudii keessatti biyya amantiin Islaamaa tokko jedhee itti dhalatee addunyaatti babal'ate. Biyya vaaliyuun amantii Islaamaadha jabaadha itti jedhamutti biyya amantiin Islaamaa immoo garaa walii laafu waan qaban walii qoodanii waliin jiraachuu barsiisa. Even nama hordofaa amantii kee qofatu hin taane akkuma ilma namaattu wal jaalalaaf wal kabajaa waan argatan waliin qooddatanii jiraachuutu gorfama amantii kana keessatti. Haa ta'uuti Saawudii keessatti wanni dhagahaa mootummaan Saawudii hammam tokko akka seera amantii biyya sana amantiidhuma Islaamaa illee kan kabajaadhaaf biyya sana Kaabaan guddaan amantiin Islaamaadhaa ittiin beekamu kan addunyaan hundi fuulatti garagalee salaatu biyya sana keessatti kan argamu mootummaan kun mootummaa amantii kanaaf antika godha jedhu tokko ta'ee odoo jiru waa'ee mirga namoomaa garuu kan Qur'aana keessatti dubbatame kan hadiisaan himame waa'ee walqixxummaa ilma namaa waan mirga ilma namaa irratti garuu imaammata isaan hordofaa jiran yoo ilaalan baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Egaa isaan mootummaa alagaati waan amantiiti miti amma dubbiin kuni waan mirga namoomaati kan dubbachaa jirru. Universal Human Rights waan jedhamudha jechuudha. Abbaa fedhe haa ta'u amantii fedhe haa hordofu mootummaan kamuu mirga dhala namaadhaa tiksuuf dirqama qaba jechuudha. Amma ijoolleen kun biyyoota duubattafoo akka Itoophiyaarraa kan dhufan waan ta'aniif namni isaaniif dubbatu hin jiru malee otoo lammii Awurooppaa yookiin lammii Ameerikaa yookiin lammii biyyoota guddatanii wayii tokkotu hidhamee achi keessa jira ta'ee dubbiin kun ajandaa guddaa ta'a ture. Namni tokko illee achi keessa jiraate jechuudha. Lammiin biyya Awurooppaa tokko achi keessa jiraate maybe Ameerikaaniin tokko achi keessa jiraate ajandaa guddaa miidiyaalee addunyaa kanaa ta'a ture jechuudha. Garuu hiyyeessaaf namni dubbatu hin jiru. Addunyaa kanarratti wanni guddaatu jira. Loogii guddaatu jira jechuudha poolitikaa addunyaa kana keessatti. Kanaafuu hiyyeessaaf biyya duubattaftuudhaaf namni boo'u hin jiru. Maaliif mootummaan sun iyyuu hin dubbatuuf waan ta'eef eenyutu alagaa biraa akkamitti komanda. Kanaaf rakkoon amma ijoolleen Saawudii keessa jiran kun irra hedduun isaanii Oromoodha. Akka himaa jiranitti harka 90 ol ijoollee Oromoo akka ta'an dubbatu. Warri mana hidhaa jiran kun warra achi keessa jiru jechuudha. Egaa achuma keessattuu mootummaan Itoophiyaa biltsiginnaadhaan hoogganamu kun otoo lammiileen kunuu hedduminaan Oromoo ta'uu baatanii akkanan callisu ture jechuudha. Akkanan callisu ture. Fakkeenyaaf lammii Amaaraa ta'anii hayyoonni isaaniif hin callisannu. Sirnichis dhiibbaa yookiin immoo kallattii fedhii warraa jala deema waan ta'eef akkuma Abiyyi Ahmed gaafa rakkoon xiqqoon tokko naannoo Amaaraatti dhalatte hollachaa gadi bahee waa'ee sanaa dubbatee ajandaa godhu Oromiyaa keessatti garuu nama 100 fixanii namni irraa dubbatu kan hin jirre akkuma kana wal caala. Itoophiyaa keessattuu namni wal caala jechuudha. Sabaan wal caala namni mirgisaa. Mirgisaa wal caala. Ka aangoorra jiru saba irraa dubbatuuf qaba. Ka aangoorra hin jirreef maqaa isaatiin nagadamu garuu hangamuu yoo duute namni sii dubbatu hin jiru. Walloo keessatti nama meeqa dhumaa jira guyyaatti. Namni irraa dubbataaru jira, ajandaa namni godhaaru jira, nama gaddisiisa baay'ee. Ibin Oromoon wal dagateera jechuun danda'ama dhugaadhuma dubbachuuf. Baay'een gadda kana jechuu kootti. Garuu dhugaa jiru kana. Nuti hundumtuu waan nutti dhiyoo jiru tokko ajandaa goona malee waan lammiin keenya achi fagoon tokko keessa jiru hangi nuti irraa nuuf game jechuudha. Waa'ee du'aa dhageenye nuuf game. Waa'ee ajjeechaa, waa'ee nama mana irratti gubanu
dhageenye nuuf game. Kanaafuu waanuma as dhihoo nutti dhihaatuu fi dafee ija harkisoo tokko fuunee afarsina malee waan dhimma keenya ta'e garuu nurraa achi fagaate tokko hangi nuti irraa dubbataa murtaa'eera xiqqaateera jechuun danda'ama. Fakkeenyi gurguddaan waan lamaan kana waan tokkoffaa Walloo keessatti deemaa jiru hangam tokko akka dagatamaa jiru. Lammaffaa waa'ee obboleeyyan keenya mana hidhaa Saawudii jiran kanaatti namni irraa dubbataa hin jiru. Dadhabanii feestaala uffatanii feestaala gurraacha sana laastikii gurraacha uffatanii viidiyootti bahanii mul'atanii rakkoo isaanii boohanii himachaa erga himachuu jalqabanii ji'oota baay'ee. Garuu homaa gochuuf hin dandeenye nutis jechuudha. Garuu wanti silaa hin goonatu jennee goonu baay'ee jira. Haa ta'uuti ajandaa Oromootu baay'ate. Ajandaan rakkina Oromoodhaa tokko lama sadi jedhamee kan lakkaa'ame dhumu ta'uu dide jechuudha. Kanaafuu wal komachuudhaaf otoo hin taane yeroo ajandaan rakkinaa nutti baay'atu hojiin keenyas baay'achuudhuma qaba ture. Rakkoo kana keessaa immoo haala waliigalaatiin wanti nu baasu maanni qabsoosa guddaa sana isarrattuu hammam xiyyeeffachaa irra kan jedhus kana keessatti kan ka'uu qabudha. Kana hundaaf wanti sababa ta'e rakkoon keenya guddaan qabsoo waliigalaa yookiin immoo roorroo waliigalaa sabni keenya keessa jirudha. Otoo roorroo sana keessaa baanee warra mana hidhaa Saawudii biyya namaa keessatti akkasitti hidhamanii abbaa dhabanii jiran kanaafis mootummaa isaaniif birmatu mootummaa isaaniif dubbatu qabaanna turre jechuudha. Amma mootummaa hin qabnu. Agartee Oromoon mootummaa akka hin qabne ragaan guddaan ittiin arguu qabdu tokko lammiileen kee biyya namaa keessatti nama isaaniif dubbatu yeroo dhabanudha. Isaan nama 50 nama 20 wayii waggaatti meeqa wayii galchanu sana laaltanii dogoggorfamina. Sana miti maal hojjeta ambaasaadarri? Ambaasaadarri Itoophiyaa Saawudii jiru maal hojjeta? Leencoo Baatii maali hojiinsa? Kaleessa qabsoo Oromoo ganee mootummaa kanatti galee erga galee akkuma mootummaa sanaatti akkuma lammii Itoophiyaattu maanni akshiin inni fudhachaa jiru? Waa'ee jara kanaa maal dubbataa jira? Maal jedhe dhiyoo kana? Anaa miti mootummaa Finfinnee jiru gaafadhaa ani naaf game hin danda'u jedhe. Hin danda'u taanaan aangoo gadhiisuu qaba. Biddeena sana nyaachaa hin danda'uun hin jiru. Poolitikaan akkanaan jiru addunyaa kanarra. Namni hojii tokko egzegatiivii waan tokko ta'etti ramadame tokko awutooriitii waan ta'e tokko namni qabu awutooriitii isaa jalatti rakkoon gurguddaan inni furuu hin dandeenye gaafa dhalate aangoo gadhiisa. Sanaan maqaa waamamuu hin barbaadu yakka asirratti hojjetamaa jiruuf boritti gaafatamuu hin barbaadu. Gaafatama jalaa bahuudhaaf amman akshinii fudhachuu qaba yookiin waan kana fooyyessuu qaba. Hin ta'u taanaan aangoo gadhiisuu qaba jechuu qaba jechuudha. Jedheeti godha. Leencoo Baatii waggaa meeqaatama biyya guddate biyya dimookiraasii keessa ture. Waa'ee kanaa ittiin himamu jechuudha. Garuu waan durse qabanne waan dantaa mataasaa durse waan qabuuf duraanis karaarraa maqee erguma maqeeyyuu immoo mootummaa sana keessattuu iyyuu performaansiin inni agarsiisaa jiru qaanfachiisaadha jechuudha. Akkuma fedhettuu haa ta'u, fedhu Amaaraa haa ta'u, fedhu saba biraayyuu haa ta'u namni kun Oromoo miti ajennu fakkeenyaaf. Abbuma fedheyyuutuu ta'e sirna sana keessatti gaafatama fudhatee bakka tokkotti ramadamee jira yoo ta'e gaafatama sana itti hojiirra oolchuu hin dandeenye yoo ta'e kana kan na rakkisee mootummaa achi jiru malee anaa miti isa gaafadhaa jechuun deebii ta'uu hin danda'u. Kanaafuu gaafatama jalaa hin bahu obboleessi keenya kun jechuudha. Gaafatama jalaa hin bahu jechuun xiiqii yookiin haaloo kaleessaa walitti bahuuf miti kan kana jechaa jiru. Haaloo kaleessa jaallan tokko turree dhaaba tokko keessa turree arra nu ganee diina wajjiniin hojjechaa jira jedhuuf otoo hin taane yoo xiqqaate namummaan itti dhaga'amuu qaba. Sun waan biraati. Sana keessa galuu barbaade miti. Sana iddootti wal gaafannuu qabna. Kun amma dhimma namummaa irraa dubbachaa jira nuti. Oromoodhaa maa quuqamuu diddee otoo hin taane kaayyoo Oromootii maa amanamuu diddee otoo hin taane akka dhala namaa tokkotti saba fedheeyyuutuma ta'eeyyuu jechuudha. Ilmaan biyyaa akka kanatti achi keessatti mana keessatti ukkaanfamtee yeroo qorraa kana waan uffattu dhabdee laastikii uffattu biyyatti huccuun qaqqaaliin huccuun meeqaatamni fuudhamee darbamu kosiitti darbamu keessatti salvaajii Saawud Arabiyaa irraa bahu namni akka uffata haaraatti bitachuu danda'a Afrikaa keessatti. Biyya akkasii sana keessatti ijoollee waan uffattu dhabdee yeroo laastikii gurraacha kosiitti hin gatamu uffattu eenyunni kan salphatee jiru jechuudha. Leencoo Baatiiti jalqaba irratti. This is shame for him. Salphina guddaa namni feestaalii sana yeroo argu hundumaa namni natti mul'atu Leencoo Baatiiti akkana isinitti himaa.
Inni amma suufii uffatee deema. Inni baalasulxaaniidha jechuudha. Garuu waan awutooriitii isaa jalatti ta'aa jiru, waan hanqina isaatiin, feelerii isaatiin waan ta'aa jiru sun qaanyii isaa akka ta'e ofirratti argaa jiru jechuudha. Kun immoo hanqina isaati yeroo jennu waa hundumaa isatti hirkisuutu hin taane inni waan isaaf danda'amuu dide tokko, waan isaaf dadhabame tokko ofirra dabarsee mootummaa nana yookiin ijoollee kana biyyatti deebisuu irratti waliin hojjennu waan danda'amu hojjedha. In ta'u taanaan garuu gaafatama kanarraan bu'aatii isin wajjiniin kanarratti maqaa dhaamuun barbaadu jedhee Ameerikaa isaatti qajeeluu danda'a. Namummaan yoo jiraate akkas gochuu danda'ama. Iddoo isaatu hin jiraadhee kanan godhaan. Odoma nama qabsoo ganee waan dhimma Oromooti inni qabsoo jennu kun. Iddoo dhimma namoomaa irratti immoo waan dubbachaa jiru keessatti yoo xiqqaate namummaa isaallee eeggachuu qaba. Namni akkamitti waan lama gana jedhan. Waan lama gane namni kun tokko qabsoo kaayyoo kaleessa ganamaa ka'ee obboleessa isaatti dhabe waa meeqa ta'e sana gane ni gane waan takka irra dibaan barbaachisu sun. Biltsiginnaan abadan fira qabsoo Oromoo ta'uu hin dandeessu waan ta'eef. Namni biltsiginnaatti gane kaayyoo Oromoo ganeera. Kana waan takka irra dibaan barbaachisu kun maaliif jennaan afaan adda addaa dubbachaa jirra. Afaan wal faallaa dubbachaa jirra. Afaan wal fakkaatu dubbannu nuti yeroo diimaadha jennu isaan gurraacha yookiin yeroo nuti adiidha jennu isaan gurraacha jechaa jiru. Inni nuyiif gabrummaa isaaniif bilisummaadha. Inni nuyiif boo'ichaa isaaniif kofla. Kaleessa obboleeyyan keenya yeroo ajjeesanu yeroo nu boochisanu ofii isaanii koflaa turan jara akkanaati bar akkamitti walitti fira ta'an akkamitti waliin hiriira tokkorra jirra waliin jedhama jara akkanaati wajjiniin. Yeroo isaan nu ajjeesan nuti ajjeefamaa jirra jechuudha. So akka sirnaatti sirnichi kana namni sirna sanatti galee sirna sana keessatti aangoo fudhatee hojjetu anaaf yoo xiqqaate ana Yaayaa Bashir yookiin Boruu Barraaqaaf diina kooti. You have to know that. Diina kooti. Sababni isaas ideoloojiidhaan wal dhabnee qofatu hin taane iddoo dhiiga wal dhangalaasan irras waan geenye jirruuf jechuudha. Dhiigni ilmaan obboleeyyan keenyaa itti dhangala'aa jira waan ta'eef ideoloojii garaagarummaa ideoloojii qofa miti amma kan qabnu sirna sana wajjin. Akkasi. Diinummaa akkasam hamaa dhiiga wal dibee kana keessa jirra waan ta'eef namni tokko qabsoo Oromoo yoo gane qabsoo gane kaayyoo gane. Erga ganee booda immoo namummaa qabaachuu danda'a beeka. Sirnuma diinaa keessa yoo erga galee booda immoo yoo xiqqaate humaanitii qabaachuu danda'a ta'a. Garuu namni humaanitiis ganee kaayyoos yoo ganee nama akkamii akka jedhamu waan hin beeku sin maqaa kennuufii dandeessu. Kanaafuu dubbii ijoollee Saawudii kan yeroo kaafnu waan baay'ee keessa nama deemsisa. Rakkoo isaanii baay'ee nama guba jechuudha dhugaadhumatti. Akka waan lammii hin qabneetti achi keessatti yeroo raammooftu ijoolleen achi keessatti dhukkubsatanii wal'aansa dhabanii yeroo du'an dhagahuun nama dhukkubsa. Lammii dhagaa maal gochuu fi dandeenyaadha amma dubbiin asirratti. Ani wanti natti mul'atu amma duras waa tuttuqeen ture. Jaalannee jibbinee sirna biltsiginnaa irratti dhiibbaa gochuun tarkaanfii isa duraati. Kun immoo karaa lamaan godhamuu danda'a. Tokko uummanni keenya biyya keessa jiru hiriira nagaa bahuudhaan haa ta'u karaa manguddoota Oromoo manguddoo maalii qabnaa miti amma karuma ta'een dhiibbaa danda'amu biyya keessa hayyoonni Oromoodhaa wal gahanii xalayaa katabuudhaan yookiin hiriira bahuudhaan yoo danda'an yookiin abbootii amantiis abbootii gadaa jennu kanas namoota xiqqoo namummaa qabanu ammallee numa jiranii yeroo akkasii kanatti illee rakkifnee sirna kanaan ijoollee keenya nuu galchii kan biraas hin kadhannu ijoollee keenya qofa biyya namaatiin nuu galchii jedhee uummanni keenya biyya keessa dhiibbaa irratti gochuu qaba. Kana goonee yaaduun waan tokko. Uummanni keenya biyya alaa immoo koominiitiin biyya adda addaa jiru hundi xalayaa mootummaa Saawud Arabiyaa irratti katabuudhaan obboleeyyan keenya ilmaan biyya keessattuu harka 90 ol ijoollee Oromooti. Lammiilee biyya sanaa lammiilee Itoophiyaa kana akka biyyatti galchan dhiibbaa irratti gochuudha karaa adda addaa xalayaatti katabuudhaan mootummaa Saawud Arabiyaa yoo qalbii qabaate yoo gurra qabaate jechuudha. Yaaluudha. Callisuu miti. Yaaluudha. Ijoolleen kun akka galanu gochuudha. Hagalanu bakka biyya isaaniitti galanii waan fedhan ta'an fedhan hidhamanu
fedhan waan fedhan haa ta'an biyya isaanii irratti maqaa qaba. Yoo du'anis maqaa qaba. Firatti isaan awwaallata. Kana wanni godhamuu qaba. Namni keenya biyya alaa maal yoo dandeessan akka koominitiitti oosaan fakkeenyaaf akka jaarmayaa akadaamiitti Oromoo oosaa gaafaa jira. Oromiyaa Support Group. Jarra akkanaa kun dhaabbanni akka ollaafaa dhaabonni Oromoo adda addaa ala kana jiran instituutioniin adda addaa ala kana jiran xalayaa mootummaa Saawudii Arabiyaatti barreessuudhaan ijoolleen kun akka galanu akka nu gargaaran. Hidhaan ammaa isaan hidhaman gaha akka galan. Maaliif mootummaa isaaniif dubbatu hin qaban waan ta'eef isinummaan nu galchaa xayyaara keessaniin Itoophiyaatti geessaatiin nu urgufaa ijoollee keenya kana jedhanii kadhachuudha wanti biraa hin jiru. Lammiin biraan baafata. Gaafatama qaba waan ta'eef lammii isaatiif iddoo guddaa kenna maqaa gaarii qaba waan ta'eef kabajaa qaba waan ta'eef ni baafata. Saawudiin Itoophiyaa qofa miti kan qabdee hiite beekaa. Lammii baqataa biyya hundaa kan waraqaa seeraa undocumented warra ta'e hundadha kan hidhame jechuudha. Isaan keessaa warri mootummaa isaaniif quuqamu qaban lammii ofii baafachaa jiranii baafataniiru. Itoophiyaan nama dubbatuuf hin qabdu ijoolleen lammii Itoophiyaa jedhamtu kun jechuudha. Kanaaf keessattuu ilmaan Oromoo waan ta'aniif ilaalchi kennamuufi dhabee jenneerra. Haa takka kun maqaballeessii miti dhugaadhuma. Dhugaadhuma waanuma argaa jirru Itoophiyaa keessatti amma eessatti gaafa rakkoon dhalatee muummichi ministeeraa jedhamu sun utaalee gadi bahee dubbata. Gaafa kam afaan qabatee taa'asa jedhu ifaadha kun waan haaraatti namatti dubbadhu miti kun. Kanaafuu lammii ofiitiif abbaatu laalachuu qaba. Numan laalachuu qaba waliif. Ijoolleen kun beekaa kaleessa gaafa hojjetatanii jiraatan utubaa qabsoo Oromoo turani haqa dubbachuudhaaf. Utubaa qabsoo Oromoo maatii isaanii gargaaruu hiyyummaa keessaa baasuun mataan isaa hojii guddaa tokkodha. Hojii guddaa tokko Oromoo rakkate biyya keessa jiru tokko kan kaleessa lafarra ciisu tokko lafaa baasa fuudhanii sireerra akka ciisu gochuu danda'uun injifannoodha hojii milkii tokko jechuudha. Kanarratti maatii isaanii jiraachisuuf hojii isaan hojjechaa turan andarmaayin gochuun hin ta'u. Sanammoo bira darbanii baay'een isaanii qabsoo Oromootiif gumaacha godhaa jiran. Sagalee miidiyaa Oromoo fakkeenyaa OMN gargaaruudhaan Saawud Arabiyaan tokkoffaadha haqa dubbachuudhaaf. Dubbachuu danda'u warri OMN kanarratti. Gargaarsa guddaa godhan miidiyaa Oromoo. OMN'n dura sagalee bilisummaa Oromoon immoo isinitti hima waan isin ajaa'ibu. Sagalee bilisummaa Oromoo yeroo dheeraadhaaf har'aata adda bilisummaa Oromoo kan ta'e jechuudha. Saabaa'oo. Yeroo dheeraadhaaf gargaarsi Saawudiin godhaafii ture gargaarsa addaa ture haqa isinitti himuudha. Fakkeenya tokko qofan isinitti hima. Keessan ture waan ta'eef. Sagaleen bilisummaa Oromoo tokko jedhee diijitaal akka ta'u. Diijitaal jechuun adeemsa waraabbii duraan Suudaanitti waraabamee Asmaraatti waraabamee onitti ergama Jarmaniitti ergamee qilleensarra oola. Kana gochuuf torbaan lama fudhata beektu. Torbaan lama fudhata. Qabsaa'onni Oromoodhaa hojii sanarratti ramadamanii jiran. Pirogiraama arra yoo hojjetan istuudiyoo galanii yookiin waraabbatanii jechuudha. Waan waraaban kana kaaseetatti daab godhaniiti. Kaaseeta sana mana poostaa geessanii mana poostaarraa Berliin Jarmaniitti ergama jechuudha. Bakka istuudiyoo bakka tiraansmiiteraatti ergama. Kun kaartumirraas haa ta'u asmaraarraas haa ta'u torbaan lamaa ol fudhata jechuudha. Karaa deemee dhaqa kaaseenni poostaadhaan. Achi ga'ee pirogiraamni irra tolfame tokko torban lama booda qilleensarraa dhaga'ama. Namni baay'een komachaa ture Saabaa'oo. Ana mataa kan koo dabalatee tun biyya keessa jiru amma. Yeroo fincilli adda addaa biyya keessatti ka'u Saabaa'oon fincila sana har'uma dheeraa dabarsuu qaba jennee eegna nuti. Maaliif Jarmanii jira wanti hundumtochuu teknooloojiin akka fedhaati akkamitti akkas turu jenna. Torbaan lama booda irraa dubbatu erga nuti irraanfannee booda waan sana. Maal kun namaan galuu ture namni baay'een hin beeku ture kan. Ergan keessa seenee naa galee jechuudha rakkoon jiru. Qabsoo jechuun qoosaa miti bu'aa bayii meeqaatama akka inni barbaadu abbaa itti seenee argitu namaa beeka jechuudha. Odoo ittiin seeniin dura ala teenye komachaa turre gaafa biyya keessa jiru. Egaa maalin immoo barbaade? Qooda ijoollee keenya namoota keenya Saawudii jiranuun asirratti dubbii jabduun isinitti maara iccitii guddaan isinii baasaa jira har'a beekaa. Bara 2000
tokko keessa natti fakkaata yookiin 2000 yeroo sana hin dhagneani 2000 yookiin 2001 natti fakkaata. Yeroo jalqabaatiif kompiitara bitanii fi Saabaa'oodha kan gumaachan baqattoota Oromoo biyya Saawud Arabiyaa jiranidha. Achirraa jalqabee Saabaa'oon computerized yookiin immoo digital systemii seene jechuudha. Dr. Alamuu nama jedhamu nama cimaa nama qabsoo sagalee bilisummaa Oromoo keessatti qooda eenyuun caalu qabu yeroo dheeraadhaaf nuffii tokko malee rakkoo meeqa nama wajjiniin dabarse sagalee kana jiraachisuudhaaf Dr. Alamuu nama jedhamu jira Berliinii. Nama sanatu yeroo kaaseenitti argamus kaaseeta fuudhee qilleensatti dabarsa. Yoo feel godhee hordofee atattamaan akka inni qilleensatti deebi'u namni godhu isa. Isa dura Jaaltaayyee nama jedhamutu ture. Taayyeen sun akkas hojii wal fakkaataa hojjechaa ture booda hin boqotee wareegame. Isuma wajjin hojjechaa ture Alamuun kun erga inni boqotee boodas yeroo dheeraadhaaf hojii gaarii hojii jabaa mataa isaatti fudhatee waan kana nama hojjechaa ture. So duraan kan kaaseetaan ergamaa ture sana booda gaafa dijitaal ta'u kompiitaratti gaafa jijjiirame kompiitaraan yeroo hojjetamuu jalqabu Saabaa'oon Asmaraarraa piroogiraama yeroo hojjetu piroogiraama ittiin waraabamuu waan adda addaa leenjii ofiisaatii qaamaa dhufee kennuudhaan Alamuun waan meeqa godheera Dr. Alamuun. Qabsoon Oromoo sagalateeffata. Namni har'a Alamuu jedhamu namni beeku baay'ee xiqqaa ta'uu danda'a. Namoota qabsoo keessa jiran keessaayyuu namni beeku baay'ee xiqqaadha nan beeka. Qooda isaa namoota itti dhiyoo turantu beeka jechuudha. Seenaan garuu san irraanfatu. Dubbanna gaaf tokko bal'ifne. Egaa maalni kompiitarri yeroo bitamu maal ta'e Saabaa'oon tiraansfoormi godhe jechuudha gara baranummaa gara jaarraa 21ffaa kana jaarraa kompiitaraatti tiraansfoormi godhe jechuudha. Isa durguu torban lama itti fudhatu piroogiraama tokko irra hojjetee torban lama booda darbu amma maal ta'uu jalqabe jechuudha. Arra hojjetamee arra qilleensatti darba ture. Yes, 2003 Januwaarii irraa qabee hojii kana keessa nama turedha. Waggaa 19 irraa jechuudha. Bareecheen beeka waan keessa ture irraan dubbachaara malee waan dhageettiidhaan dhagee dubbadhu tokko miti jechuudha. Saabaa'oon kompiitaraan waan hojjechuu jalqabeef isa dur komatamu sana arra waan Oromiyaa keessatti oolmaa arra oole galgala kana Saabaa'oo irraa dhageenya jechuudha. Namoonni akkasitti dhaga'uu jalqaban. Maybe namoonni bara dheeraadhaaf Saabaa'oo dhaggeeffachuu ekspiriyaansii qabdan 2000 duraa fi 2000 booda namoonni umuriidhaan bubbultan qeerroon ammaa kunillee beekanatti fakkaatu waan booda kana as dhiyoo kana malee warri bubbultan beekuu dandeessu jechuudha. Hammam akka tokko jijjiirame yeroo sanarraa qabee Saabaa'oon. Kan duruu torban lama turee dhagahamu booda guyyaa guyyaadhaan waan ta'u tokko arruma dhagahuu jalqabne jechuudha. Sun qooda eenyu keessa jira jechuun barbaade kiirool warri qabu ijoollee warra Saawud Arabiyaati. Qaamaan dhufanii Asmaraa dhufanii gumaacha sana godhan jechuudha. Kompiitara maal fakkaatu bitanii fidanii fi waan biraa waan komponentii barbaachisu kompiitara tokko qofa miti 2-3 waan akkasiiti. Yeroo sana kompiitara jechuun qaaliidha akka malee beeka. Akka ammaa kana miti dubbii. Kompiitara deeskitooppii tokko jechuun yeroo sana laaptooppiin ammallee hin baane laaptooppiin booda gumaacha godhameera jechuudha booddee Saabaa'oodhaaf godhaniif. Egaa Saawud Arabiyaan seenaan isaa kana fakkaata yoo xiqqaate waan irraa beekurraan dubbachaa jira waan ani hin beekne ana dura immoo ture immoo dubbatamee hin dhumu jechuudha. Isaa asis waan jiru waan OMN gargaaruuf ijoolleen top kontribiuutaroonni warra Saawudiiti akka jedhamaa turetti jechuudha. Qabsoo karaa hundumaa gargaaruu irratti Saawudiin yeroo hundumaa cimaadha namni keenya Saawudii jiru dhugaadhuma dubbachuudhaaf. Namoonni gantuun hin jiru. Namni gantuun diina wajjiniin hojjetu Saawudii keessa ol mataa ol qabatee namni deemu hin jiru dur. Amma guutteetti amma girdaanni baay'ateera. Egaa seenaa akkasii qabu. Ijoolleen qeerroon amma jiran kunis kanarraa adda miti jechuudha. Caccabanii karaa miilaa deemanii Yamanii seenanii Yamanirraa ba'anii bu'anii poolisiidhaan wal rukutanii maal namni meeqa karaatti dhumeeti. Mana hidhaa sana gahaa achi biyya sana gahan achi booddee carraan isaanii amma yeroo hidhaa ta'u immoo abbaa dhaban jechuudha. Kaleessa isaanitti hirkannaa
isaanirraa maallaqa fudhanna turre isaanirraa waan qabsoos waan maaliif jennee walittonni ta'a arra immoo callisuu hin qabnu gaa obboleeyyan keenyaarra yeroo rakkoo seenan rakkoo isaaniirraa dubbachuu danda'u qabna jechuudha. Maal goone keessaa baafna kan jedhu dubbachuu danda'u qabna. Kanaafuu akkuma jedhee yaa jiran namni keenya biyya jirtanus karaa dandeessan hundaan mootummaa sana hudha qabaa. Ijoollee keenya nu galchii jedhaa hudha qabaa. Ilmaan keessan akkamitti achi keessatti gattanii ilmaan keessanii feestaalii uffattee feestaalii kosiidhaa uffattee bultee ooltu. Argaa akkamitti callifna garaa maaliin nu callisa. Warri biyya ambaa jirru mootummaa Saawud Arabiyaa irratti dhiibbaa guddaa gochuu danda'u qabnaa jechuudha. Carraa qabna. Maaliif xalayaa barreessuu dandeenya yoo xiqqaate xalayaa sana mootummaan sun laalee bakka tokko qofaatu hin taane bakka adda addaatii gaafatti dhufe dhiibamuu danda'a ta'a. Ammoo Human Rights Organizationiif barreessuu barbaachisa. Ammas Amnesty International, Human Rights Watch kanneen biroonis waan mootummaan Saawud Arabiyaa godhaa jiru saaxiluu barbaachisa. Kuni dhiittaa mirga namoomaa hamaadha jechuudha. Kana waan ijoolleen jettu xiqqoo hin dhageessisa. Kuni uffannoos keessiidha. Kuni irra ramnu kun ofirraa fudhata. Kun immoo kaartoona. Kaartoona gartee isaa waatti fide. Kan adda abbaa keessanii jala kan jechuun namni. Kan dhukkubsataa jira. Kan fayyaa minna jira. Kan guyyaa meeqa qoon nyaatiin baa jira kun. Akkasitti jira jechuudha. Namu haga danda'ameen bakka jirtanirra mee sheer godhe. Namni hanqii jirtu hundura sheer godha waliin gahamee. Adara waan biraa yoo taateewu sheeka akkanaatii waan akkanaa dalagee intala akkanaatii waan akkanaa dalagee hojjaan nama kuma meeqaa seera rakkoo obboleessa keetii kana seeni haga danda'ame sheer godhaa waliin gahaa obboleeyyan keenya ni jiranii kunoo akkuma agartan rakkoo adda addaa kee jiranii kunoo akkuma agartan namni kun parsantii 100 keessaa parsantii 99 ijoollee Oromooti kan mana hidhaa kana keessatti rakkachaa jiran haga danda'ameen sagalee ruufta haadha ulamaa'oonnii fi qeensoonnii fi miidiyaan garaagaraa miidiyaan hawaasaa hundi bakka adda addaa irraa sagalee akka nuuf taatan karaa dhaamsatanitti dabarfannaa kunoo obboleessa kiyya tokko wajjin jira yaadarsaa saafudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yaa ilmaan Oromoo. Please sagalee nuu ta'a yaa ilmaan Oromoo. Wallaahi as keessatti baay'ee rakkannee jira baay'ee tokko namni as keessatti nama dhukkubsate nurraa gadi hin baasan. Ka dhukkubsate hin duune nuun jedhan akkanatti rakkachuu jirra yaa akhi wallaahi namni ala jirtan ka Oromoo taatan ka ilmaan Oromoo ta'a buleeyyan teessan tun garaa isin nyaatte sheer godhaa waliin nu ga'a miidiyaa addunyaarra waliin nu ga'a maa nutti calliftan akkanatti nu isin malee hin qabne please sagalee nuu ta'a warri alaa akkatti kun balaatarra ciimnaa kaartoona takka yoo baangaal irraa ol galfannu kaartoona tanallee fuutee nurraa alatti darbiti shurtaan kala kaaniin kaleen dhukkubsatti ilma namaa nyaanni hin jiru nama dhukkubsate gadi hin baasan akkatti nama 7 ol nyaata nyaatintu jira kana keessa jirra please sagalee nuu ta'a isiniin jedha. Obboleeyyan keenya kunoo akkuma argaa jirtan kunoo namni keenya lammiin keenya obboleeyyan keenya akkanatti jirra kan as keessatti dararamaa jirru ji'a 7-8 hanga amataatitti akkanatti as keessatti dararamu jirra qaama tokko kan dhufee akkamitti jirtanii maali rakkoon teessanii ji'a kan nu gaafate hin garre kanaaf rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jirra namni kun dhibee adda addaatiif saaxilamu jira kaan dhukkubsatee jira namni gishee dhukkubsate yoo asii tiyyinee gabbaasan oliin deebi'uu reefki namaa banaa adda addaatirraa mana kanarraa mana hunda akkanatti jiran jechuudha mana hidhaa Saawud Arabiyaa kana keessa bakka hunda jechuudha. Akkanatti reefki namaa guyyarraa bahamaa jira nama takka kan dubbatu hin garre namni kun eessa dhaqaa reefkisaa fudhanii tallaajaa geessu malee yoo du'ellee rakkoon qabu tallaajaa inni jiraatu hin jaallee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa kan biyya garaagaraa keessatti argamtan keessaafuu ilmaan Oromoo kan biyya keessa jirtuu fi kan biyya alaa jirtu haa ulamaa fi qeensoonni hundi keessanuu adara sheer godha namni qaamni dhimmi ilaallatu mootummaa kanatti dhiyaatee itti dhiyeenyaan dubbisuu danda'u akka nuuf ilaalan akka nuuf ijitan dhaamsa sirriitti barbaannaatti argamnu mana hidhaa ta'ee kalkarti Saawud Arabiyaa keessatti kunoo namni keenya akkanatti haala agartan kana manguddoo waggaa 70 jira mana kana keessa jaarsa waggaa 70 jira jaarsa waggaa 70 jira nama guddaa abbaa keenya jechuudha
akkanumatti dararamu jiraachuu kana keessa manguddoon jira. Ijoollee qofaa miti manguddoon jira abbaa keenya kan as keessatti balaataa kanarra nu wajjin jiru. Kan ilmaan akka keenyaa kana ta'u kan ilmoo isaa meeqa jirtu kan as keessatti akka nu wajjin dararamu jiru jira. Kana fakkaata gaa wanni ijoolleen jedhanu yoo sagaleen sirriitti isinii dhaga'amee jiraateef baay'ee nama gaddisiisa. Isaan jedhan guddaan namni mootummaa sanatti dhiyeenya qabdan maaloo akka biyya keenyatti deebinu nu gargaaraa itti nuu himaa dhiibbaa irratti nuu godhaa jedhaa jiran jechuudha. Kanuma kan jechaa jiru. Kuni salphina hunda keenyaati yaa jiran. Salphina hunda keenyaati. Jalqaba irratti salphina namicha Leencoo Baatii jedhamuuti. Nama Oromoodha. Nama waa'ee quuqama Oromoodhaa qaba jedhamee bara dheeraadhaaf qabsoo keessatti ija gaarii, immeejii gaarii qabu. Har'a yoo xiqqaate miiruma namummaallee namoomummaa gadda namoomaallee dhabuun baay'ee baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ani namni seenaa ofiitiif yaaduu dhiiseera jechuudha. Namni garaa malee seenaan hafeera jechuudha. Seenaadhaaf yaaduu. Bor maal jedha namni naan jedhanii waa yaaduun hafeera. Kanaafuu hamma danda'ametti mee dhiibbaa goonu karaa hundumaan yoo dandeenya dhiibbaa goona yoo milkaa'ame jechuudha. Gama biraatiin wanta dhaamuu barbaadu dargaggoonni keenya biyyaa bahanii hojjetatanii nama ta'uudhaaf maatii isaanii jijjiiruudhaaf rakkina hiyyummaa biyya keessa jirurraa kan ka'e biyya namaatti bahanii hojjetanii jijjiiramuu hawwuun waanuma jiru kun biyya kamuu waanuma jiru kun nu qofaan baasa bahee miti jechuudha. Amma fakkeenyaa warra Eertiraa yoo laalle yeroo bahan mootummaa sana himatanii bahu. Mootummaan Shaabiyaa akkana nu godhee akkas nu godhee maal ta'ee nu hidhee saawwaa nu geessee nu ukkaamsee nu gudeedee maal waan meeqa mootummaa sana salphisuu himatu jechuudha. Erga bahanii biyya wayyaa qabu tokko ga'anii garuu mootummaa sana wajjiniin aannaniif bishaan ta'anii waliin hojjetu. Amma gaa maanni jireenya kaayyoon guddaan maanni ikonomiik rifiujiidha namoonni kun jechuudha. Malee mootummaa sana mormanii yoo ta'e erga bahanii boodas Awurooppaas Ameerikaas erga ga'anii booda mormuutti fufuu danda'u ture jechuudha. Garuu erga biyya bakka nagaa qabu gahanii keezii sanaan bakka nagaa qabu erga ga'anii booda mootummaa sana wajjiniin hojjetu. Isaaf maallaqa buusii godhuu waan adda addaa godhu. Kanan jechuu barbaade maanni eenyunuu jireenya ofii jijjiiruuf jecha irraa bu'aa bayii hedduu keessa ni baha. Maqaa poolitikaatiinis maaliinis nagadanii bahu jechuudha. Isaan mormituu jabaa biraa hin qaban waan ta'eef isuma aangoorra jiru sana tikfatu waan itti cichaniif isaantu beekaa dantaa isaaniiti sun. Pooyintiin asirra jiru guddaan rakkoodhaa jedhanii biyya ofiitii bahuun nuyi hin jalqabamne Oromoodhaan hin jalqabamne. Maa biyyaa baatan jedhee isin komachuun barbaadu ijoolleen biyyaa. Biyyaa bahuudhaaf garuu please seeftii keessan security keessan dursaa. Biyya keenya keessatti dhugaadha hojjetanii guddachuudhaaf carraan gurguddaan hin jiru. Mootummaan aangoorra jiru isa nama saamee jiraatu malee isa nama sobduuf kijibduu fi gurgurtuu qofa walitti sassaabbatee durgoodhaa fi waan adda addaatiin dhiitessee jiraachisu malee namoota dhugaan hojjetanii biyya isaanii jiraachisuu barbaadan maatii ofii hiyyummaadhaa baasuu barbaadan dargaggoota tuqata siyaasaa kamuu malee baratanii barnoota isaaniitiin ogummaa isaaniitiin of jiraachisuu barbaadan kan jajjabeessu miti. Beekamaadha. Waggaa 27 duraas sadan kanaatis walumaa gala waggaa 30 kana kan beeknu kanuma jechuudha. Kanaaf sirni sun carraa dargaggootaa uumu hundumaayyuu ilaalcha poolitikaatiin kan inni kennuuf. Yoo ilaalcha isaa deeggarte malee maayikirooft xiqqaa maal jedhan sana keessatti qoonni ati qabdu milkoominni ati qabdu xiqqaadha jechuudha. Sababa sitti barbaadama deeggartuu mormituuti jedhamta yoo ilaalcha mataa keetii kan hordoftu yoo taate. Kanaafuu of gurgurtee of sobdee jiraachuudha. Ijoolleen keenya immoo of sobnee jiraachuun barbaadu nuti biyya namaatti baanii dalagannee maatii keenya jijjiirra ofis jijjiirranna jedhanii bahanii kunoo rakkoo kana keessa seenaa jiru jechuudha. Kanaafuu hamma danda'ametti furmaanni inni duraa qabsoodha jara keenya. Obboleeyyan keenya biyya jirtanuuf
Ijoollee Saawudiitti akkas ta'aa jiran kana yeroo laaltanu ergaa isiniif dabarsuun qaba jechuudha. Furmaanni inni jalqabaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhatanii qabsoo geggeessu. Bakka danda'ametti qabsoon nagaa danda'ama taanaan qabsoon nagayaa akkuma qeerroon waggaa 3-4 dura godhe sana gochuudha. Danda'amaarra hin danda'amoo ta'e okay. Hiriira nagaa ba'aa istiriitii Oromiyaa magaalota Oromiyaa jiru hunda guutaatii hudhaa mootummaa kana qaba. Hin danda'amu lafuma nagaatti manattuu dhufanii isin ajjeesaa jiru erga ta'e ammoo isa hidhatee dhiira bosona jiru sana wajjiniin hidhadhaatii hidhachuullee waan hidhattan yoo dhabdanillee isuma hidhate wajjin wal harkaa fuudhaatii diina keessan falmadha ofirraa dhahaati biyya keessan falmadha. Waliigala rakkoon keenya furtuun rakkoo keenyaa sirna cunqursaa biyya sana keessa jiru buqqisuudha. Isa malee furmaanni hin jiru. Baqattummaan soolishiniin ta'u abadan. Soolishiniin ta'u furmaata nuuf hin ta'u. Oromoon uummata guddaadha. Saba hedduudha. Saba yoo ka'e waa jijjiiruu danda'udha. Hojjetees agarsiiseera jechuudha. Amma kunoo ijoolleen keenya muratanii bosonatti namanii qabsoon godhaa jiran kun sirna kana hundeen buqqifnu malee hafuura baafannee buluu hin dandeenyu kan jedhu. Yes murtii sirriiti kun. Isa kanatti duula. Qabsoo hidhannootti dabalamuudhaaf dirqama Wallagga dhaquu isin hin barbaachisu, dirqama Shawaa dhaquu isin hin barbaachisu, dirqama Gujii dhaquu isin hin barbaachisu. Yoo naannoo sana jiraattan achumatti, yoo achirraa fagoo taatan bakka jirtanutti dirree qabsoodhaa saaqaa. Dirreen qabsoo samiidhaan namni gadi bu'ee dhufee namaa saaqu hin jiru bara. Achumatti saaqaa. Arsii jirta taanaan Arsiitti saaqi. Baalee jirta taanaan Baaleetti saaqi. Boorana jirta Boorana silaa'uu jira. Isuma jabeessi. Harargeen silaa'uu duruu dirree qabsooti. Iddoo qabsoon jalqaba tokko itti waraanni bilisummaa Oromoo itti habaqaalamte jechuudha. Carcarturroo. Isa sana gaddeebisa haaromsaa qabsoo malee waan takka wanti nu baasu hin jiru. Wallotti qabsoon Oromoodhaan dheengadda akka sana bookkisaa ture. Amma istiraateejii hanqinarraa kan ka'e rakkoo TPLFs uuman irraa kan ka'e dhufanii fakkaatanii deemanii ka'anii booda duuba yeroo deebi'an rakkoo dhalate irraa kan ka'e namni keenya mana isaa irratti kun gorra'amaa jira jechuudha. Isa kana dargaggoonni walloo bahaa bosonatti nam'aati roorroo kana ofirraa lola bakka jirtanutti lola. Oromiyaan guutuun dirree qabsoo yoo taate sirni cunqursaa umuriinsaa gabaabaadha jechuudha. Isuma gama sanaa lolu qofa laallee laayikiif sheerii asirratti feesbuuk irratti akkanaa nuti jijjiiramu hin jiru. Dirree qabsoo saaqaa bakka hundatti. Meeshaa waraanaa yoo dhabdan waan qabdaniif saaqaa. Bosona jirti ijoolleen jira harka duwwaallee yoo taatan hin mul'atina garuu maqaan isaa waan guddaadha. Maqaan isaa waan guddaadha. Isuma booda uummanni keessan immoo isinitti dhaqawwee. Bara baraan gama qawwee hidhatee bosona ciisu taatanii naftanoo badan. Abbaa biyyaa taatu shakkii tokko malee. Waltaanee qabsoofnaan umuriin ijoolleen keenya bosona keessatti hidda mukaa nyaattee aduudhaaf bokkaadhaan achitti onni taate daalachoofte jiraattu gabaabaadha. Yoo murteeffanne yoo ta'uu baate garuu walirratti dhiifna taanaan walirratti qabuu dhiifnee wal gadneetuma inni taana taanaan garuu waan nu madaalle keessatti kufnee hafna jechuudha. Akkasiiti baqa jireenya baqaa jaallatanii hin baqanne ijoolleen kanatti ta'a jedhanii hin baqanne warra baqate qeeqaan jiran. Warri kana booda baqachuu yaaddannu garuu hin baqatinaa biyya keessan irratti qabsaa biyya keessan kufaa kuffisaa. Kana laalaa kanarraa baradhaa. Biyya namaa dhaqanii namaa darba qofatu hin taane namallee dabarsa jechuudha biyyi namaa. Hanga namaa darbu caalaa hanga nama dabarsutu caala. Biyya ofii irratti hojjetanii bilisummaadhaan guddachuudhaaf biyyi keenya beektaa biyya jannataati otoo hojjetame jechuudha. Hojjechuudhaa garuu sirna nama hojjechiisu dhabne. Sirna biyya keenya irratti abbaa akka taanu nu gargaaru dhabne. Sirni mataarra nu jiru sirna diinaati sana ofirraa buqqifnu malee Oromiyaan laliftuun magariituu maal jennee odeessinu kijiba jechuudha. Kijiba. Magariisummaan see lalistummaan see alagaadhaaf malee nu Oromoodhaaf miti. Oromoon kunoo keessaa baqata. Godina Jimmaa keessaa fakkeenyaaf warra baqate biyya namaa jiru baay'ee shamarran olaalle irra guddaa jechuudha. Dhiirris akkasumatti olaalle ijoollee gommaati. Ijoollee aanaa gommaati. Aanaan gommaa lafa bunni jalqaba seenaa keessatti addunyaa kanarraa tokko jedhee itti argame ammallee bosona naannoo sanaa keessaa harki guddaan buna kan ta'e Jimma keessatti Jimma biyya bunaa yeroo jedhamu tokkoffaa kan hangafa jedhamee maqaa waamamu aanaa gommaati jechuudha. Warri beektan ni beektu. Garuu
ilmaan biyya naannoo sanaa irra hedduun baqatanii biyya namaa jiru. Yookiin biyya alaa biyya Saawudii kana keessa jiru, yookiin Dubaayii keessa jiru, biyya Arabaa kana, yookiin biyya ollaa kana keessa rakkatu. Maal agarsiisa kun? Kun ergaa guddaa dabarsan waan kana irratti erga yaaduu jalqabee ture jechuudha. Buna sanaa jiraatu malee buna sana gurguratanii oomishanii nama ta'uu hin dandeenye jechuu agarsiisa. Kan itti duroomu, kan itti import exportera ta'u, exportera bunaa sana ta'ee itti miliyeenera ta'u alagaa. Because Oromoo mootummaa Oromoodhaaf hojjetutu hin jiru. Mootummaa akkamitti abbaan bunaa kun, abbaan qabeenyaa risoorsii kanaa kun itti durooma kan jedhu hin jiru. Sirnii hojjetuuf gargaaruuf hin jiru jechuudha. Kuni odoo jiraatee namni akkamitti biyya jannata lafarraa sana dhiisee akkamitti baqatamee rabbiidhaati. Kana namni lafaa kee biyya ofii jibbee baqatu hin jiru badan. Dhugaa isaaniitti ijoolleen. Ammoo amma qabsoodha furmaanni isaa. Bara baraan biyya ofii baqatanii deemuun furmaata miti. Hanguma biyya keenya baqannee irraa deemnuun alagaan lafa keenya saamaa, lafa keenya irratti abbaataa, ittiin qawwee immoo bitate akka nuti qe'eetti galgalee biyya keenya irrallee hin jiraanne nu gochaa deemaa jira jechuudha. Kanaafuu xiiqiin nutti nam'uu qaba. Xiiqii horachuu danda'uu qabna. Kaadiree kijiboo warra garaa isaanii malee mataan isaanii waa tokko hojjechuu hin dandeenye. Baratanus beekumsa qabaatanus beekumsa isaanii garaattiin dhiiteffachuu malee maqaa gaariitti tolfachuu fi saba isaanii biratti kabajamuu fi jireenya uummata isaanii jijjiiruu fi mirga bilisummaa ilma namaatiif kenname Oromoof akka deebi'u irratti qooda gumaachuuf warra dhimma hin qabne isaan akkasiitiin bitamaa jira jechuudha biyyi. Warra akkasiitii aangoorra jiru abadan ijoolleen keenya biyya keessatti hin darbuuf taanaan immoo jireenyi isaanii baqattummaa ta'a. Baqattummaan immoo kunoo isa argaa jirru kana jechuudha. Qaanfachiisaa kana ta'a jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa qabsoodha. Furmaanni isaa waraana bilisummaa Oromooti. Furmaanni isaa qabsoo hidhannoo jabeessuudha. Qabsoon nagayaa hin ta'a yoo ta'e itti seenna malee qabsoo hidhannoo garuu namni dhiisi siin jedhu tokko jiraachuu hin danda'u. Furmaata dhumaati sun. Argineerra qabsoon nagayaa eessaan akka nama ga'u argineerra. Deemee mana hidhaati jechuudha. Qabsoo hidhannoo qawwee kee qabattee garuu eenyu abbaasaa sitti siqeesiidha. Rasaasa tokko keessatti hambifadhu lubbuu keetiif odoo diinni harka kee hin bu'in of balleessi yoo harka diinaa bu'uu kan hin barbaanne taate jechuudha. Harka diinaa bu'uun eenyuuf hin yaadamu. Ani bakka nagaa taa'een isin waraanatti oofaa jiraa miti ilmaan biyya keenya. Garuu quuqama qaama keenya foon keenya tas jira malee nuti yaadni kan keenya biyya jira. Hin dandeenyu obsuu hin dandeenyu. Biyya namaa fakkaannee alagaa fakkaannee jiraachuu hin dandeenyu kanaaf dubbanna jechuudha. Qabsoo malee furmaanni biraa hin jiru. Qabsoo keessa immoo kufuun ka'uun jira. Kanaafuu soolishiiniin baqattummaa qabsoo. Qabsoo keessaa immoo qabsoo hidhannooti. Kan dandeessan keessatti qooda fudhadha. Qabsoo hidhannoo hin danda'uun qabsoo nagayaa malee hojjetan. Qabsoon nagayaa jijjiirama fida taanaan why not? Kaleessa qabsoo nagayaa geggeessaa turre yeroo dheeraa. Goonee furmaata isaa argineerra. Firii isaa argineerra garuu firii sana immoo qawwee ittiin tikfannu waan hin qabneef salphaatti micciiranii nurkaa fudhatan jechuudha. Kanaaf qabsoo hidhannoo jenna jaallannee miti jechuudha. Akkasiiti jedhaa kana mee sheer walii godhaa qoran dhageessisaa nagaatti tola.